Ashama harka fuudhee akkam jirtu hundumti keessanoo bakka jirtanitti nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii isiniin jecha arras immoo viidiyoo akkuma hin beektu akkuma samoonaa sanii viidiyoo gabaabduu dheeradha miti tapha wayiiti akka diraamaati baay'ee tapha namatti toludha waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa waliin taphatanii ni qabadhee dhiyaadheen jira laalati itti booraatti bobbashannana akkasuma immoo yoo isinitti tole viidiyoon kun laayikis sheeris gochuu hin dagatinaa isiniin jecha ana garuu baay'ee natti tole isin immoo waan jettan isintu beeka yoo biyya hundoo duriitii fi uumammaa sana waliin jechuurraa yeroo tokko immoo akkanatti waliin jijjiiruu yaada babbareedaa waan baay'ee irraa hubattu viidiyoo kiyya qofaas miti jedhee taphataniitii viidiyoo keessa isin hima kee jechuudha. Warroonni immoo samarii sagaleen kee hin dhaga'amuu jettanii xiqqoo sagaleen amma hin dhaga'amu hanga tokko jedhee tana yaada garuu yoo kun immoo dhaga'amuu baate ammas immoo yaada keessa waan isin jettu beeka. Angaroo akka kiyyatti dhaga'ama jedhanii yaada garuu tarii rakkoo telefoona kiyyaa ta'uu danda'a mee kanarraa kanaan laala yoo kanarra sagaleen hin jiraanne gisee biraamoo xiqqoo ishii sagaleetti dabaluu isiniif yaaliin godha kana viidiyicha immoo hanga viidiyicha daawwannee walitti deebinuuf immoo turtiin keessan anuma faana haa ta'u isiniin jedha nafaana tura booddee immoo viidiyicha daawwannee kaanee walitti deebinee waliin yaada waliif qonna jechuudha. Viidiyoo sanarratti immoo yaada keessanis isinis koomentii jalatti naa barreessaa yaada keessa waan jettan jechuudha. Garuu immoo dhiifama namoonni hedduun lakkoofsa bilbilaa na gaafachaa turtanii lakkoofsa bilbilaa yeroo isinii kaa'een ture namni hin argine natti fakkaata. Viidiyoo biraati irratti isiniif hin maxxansa lakkoofsa rakkoon qabu viidiyoo irratti isiniif hin kaa'a fuula viidiyoo irratti gisimoo viidiyoo poostii godhu isiniif hin kaa'a rakkina hin qabu achirraa qabachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyicha daawwannee kaanee booddee yaada biraa bal'inaan waliin dubbachuu hin dandeenya hanga seefish bakka nagaa ta'a nagaa keessa jiraadha. Viidiyicha daawwannee kaanee yaada keenya waliif immoo deebine maal akka ta'e waliin dubbanna jechuudha. Gizoo hunda kaa oduu durii jechuun xiqqoo ishii kana wayyaa yoo gizee tokko kanatti walii jijjiiruu tapha abbaa manaa fi haadha manaa kana ijoollee waan baay'ee irraa hubattu jedhee tanan nan yaada akkasii nagaa keessa jiraadha walitti deebina. Ilame walii dhiibne illee rafitee sila gadam dubbadhume haasas keessatti amma akka goonu arayaantuu beekta miti qunduftiin agaddi daldaluma qunduftii irratti bobbaateetu qunduftiin jiraatti qunduftii maanguddifteen tadhaanasi isheen an beektu an beekaan eessatti beektayi duri walii dhiibne illee rafiti dubbadhu rakkoon qabu wanti si keessa ru'aadhaas dhageera lakunaas nagee walii dhiifna arra guyyaa dhiifamaadha miti dhaadhiistu iccitii jiru hundumaa walitti isinitti adima akkaataa baay'ee na balleessaa keetii ilaallee murteessinas durri yeroo ijoollummaa kootii nan deddeema deemta baay'ee fiigicha deemsuma keessan siinisi argeewudha hoo yeroo sanani ayyaantuu kana bira ga'e bukkee dabarte karaa mana isaanii biiruman ga'e karaa mana isaanii maali gaa indaaqqoodhaa hunnan ciniine siin jedhaare nan naqe maal maal jechuudha kun deemsa koo keessaa mucaa argamtedha isheen kun kan kooti mucaa kooti caaltuun baddeetti kunoo maal jechaa jirtu waan dubbachaa jirtan beektay anuma dhala kee
Ati dhala kooti. Ati abbaa koo. Eeyyee. Wanta sumaatu hunda danda'u maal jechuudha. Ati keessatti himneewu. Maal natti himti? Maaloo abbaa abdii Ichi lamaanii na dhuffatee beekti ati koo. Lisa. Na salphate. Ana du'e. Nan du'een. Amma isheen guddattee amma kana keessumaa nama dhossiti. Maamma kana iccitee ukkaanfattee irra gatteesse maaliif hin furdeettu jedhee yaadan kana garaatti baatteessatti laaqana nyaatti misaa nyaatti furdeettatti. Ilaamee armee na dhaggeeffadhu. Ati na ajjeefte tuun taane ilaa keetti na qorqite. Akka amma isheen obboleettii koodhaa dhugum. Eeyyee dhugaa waaqaati. Eesi. Hin fuuta. Dubartii salphoodha. Maaloo. Maali macca lafaan tokko falchiisuu mi'a. Armee dhiisi maal taatee maali? Maal ol fuunee mucaa ol irraa qabnu isa hojjechiisuu dandeenyaam rakkina hin qabu. Rakkoo tokko hin qabaanuma maddara kana naannessee eela cidhaana jetteen fardaan garmaamsisee dhuma si buusaa rakkoo tokko hin qabu. Namichi kun immoo kan hojii isaan argata. Maal jechuudha hin fuute. Maali ati yeroo obbolaa wal fuusiftu namni maal nuun jedhu ollaan maal nuun jedhu biyyi maal nuun jedhu. Eenyutu obbolaadha? Isaan lamaan. Isaan lamaatuma. Eeyyee. Ishee kanaaf isa galatu. Eeyyee. Maal? Isin obbolaa miti dhalakku. Maaloo dhiisee armee naariin irraa gashuu fettee akkas hin jedhin. Obbolaa miti. Ofiin ajjeesa deemu. Akkam? Anaa dhageetti nama tooti. Obbolaa miti inuma fuuta. Maal jechuudha akkamitti obbolaadhaa dhaaram. Isa dhaqee ciisee wajjin. Egaa har'a guyyaa iccitiitti argattanii. Anis isan qabaddee ture nan baasa. Akkasuma ilaaluun gaafatu. Akkuma yeroo itti deddeemaa turte sana yeroo itti gara manaa dhayyaantutti deemtu tokkummaffaan ture na buqqee. Deemsa anillee maal hin deemneefti taa'umsa koo keessa kan argamedha. Mucaan kunis kan keessa miti. Abdiin kan koo miti. Kan isaa midhaan? Abdii ati kan isaa miti. Ijoollee bineensaan guddisaa ture. Ati kan isaa miti. Maaloo? Arra waan dinqii. Kan isaa midhaan? Egaa akkuma itti qabatee turteen qabadhee taa'e amma kanaan booddee na fuudhee daldalaa naman ta'a. Alibad. Nan korkamee ijoollee. Amma naaf ishaan obbolaa mini. Obbolaa miti ana si fuusisaa dhiisii. Ilaame amma hin fuutu ilma koo. Hin fuutu? Aadaa Oromoo keessatti namni harkaan guddisanii dhala isaati. Si guddiseera. Isheen immoo dhala kooti. Eeshi. Aniif isheen tokko wal nyaanneerra. Isinis nu nyaatina waliin nyaatina. Kottatu dhala koo. Kottu giiftii koo. Situ mucaa kooti. Kottu. Ilaamee. Isin wal fuudhuu hin dandeessan. Maaliif beektaa? Anaaf ishee walitti jira. Beeraa galaa. Egaa achitti kana caalaa akka fuudhe. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Baay'ee namatti tola garuu tapha immoo namni kamiyyuu namni tapha jibbu hin jira jedhee yaadu namni tapha hin jaallata. Isiniin jedha. Warroonni immoo maatii kiyyan ta'anii kottaa maatii kootti dabalama warri maatii taatanii agammaa turtiin afaan agootan immoo guddaa isaa galatoomaa isiniin jecha. Kana fakkaataa yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Warri maatii koo taatan immoo laayikii, sheerii, sabskiraayizii gochuu hin dagatinaa kan maatii koo hin taane jechuudha. Kan maatii koo taatan immoo hanga mana hordofaa turtan immoo baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jecha. Galata guddaa qabdu isiniin jecha. Warroonni sheerii immoo yuutuubii keessan isiniif danda'e sheerii naaf godhaa isiniin jedha. Kana viidiyoon kiyyaa irraa yeroo biraa immoo hibboo yookiin mammaaksa oduu duraanii san hin irraanfanne samariin irraanfattee maalii akkanaan hin jenneeshi hin irraanfanne yeroo biraatiin qabadhee isinii dhiyaaddaatee tanaan xiqqooshii gisee tokko keessa nama bashannansiisuun kanaan xiqqoo isinii jijjiire kan biraatiif miti. Kanaaf isa sanitti deebina immoo yeroo biraa isa qabadhee isiniif deebi'a. Yookaan hibboo oduu durii baacoo waan adda addaa jechuudha. Kanaaf akkasitti isinii jedha. Nagaa keessanaaf jiraadha. Rabbiin bakka jirtan isin bira haa ta'u. Rabbiin isin haa eegu bakka jirtanitti. Kan rakkatillee rabbiin rakkina keessa haa baasu. Kan hidhamillee hidhaa keessa haa baasu. Isiniin jecha viidiyoo kiyyaarraa kanuma. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina.
Akkasii nagaa keessa naaf jiraadhaa, nagaa naaf ta'a. Isinin jechuun jaalladhaa, nagaa keessa jiraadhaa.